السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوت الخوجمت تجارة تتجدا الشمار كفونا ورينا من تبرا مثلا تندقني وانتاني سنجيتشو بربادي جودا فيديون ديني خنا وراب جرتي جولين هدون كيسن مالف نما تكون كومنتي سنفتي بسون ديني nama dhibba lama dhibba sadii dhibba afurii koomentii barreessaa jirtanii jechaadha. Namni hedduun keessaan kun namni keessaan of barreessee fooloo naaf deebisee akkana naan jettan jechaadha. Nama takka takkaan fooloo deebisuu hin danda'u dhiifama. Isin garuu fooloo godhaa rakkoon qabu. So lakkoofsa kiyya kaas jalatti argama kan waatisaapbii qofa jechaadha. Lakkoofsa waatisaapbii kiyyaa kanarraan warri shamaraa jechaadha. Lakkoofsa kiyya waatisaapbiidhaan naqunnamuu dandeessan gareerra isin hin galchaa jechaadha. Hoggaa dhuftan lakkoofsa tokko barreessaa. WhatsApp irra yeroo galtan lakkoofsa tokko barreessaa dhalaa yoo taatan jechaadha. Yoo dhiira taatan lakkoofsa lama barreessaa. Maaliif haasa'u biraa hin fedhu fuudhee gurubbii garee dhalaatti irra kaayoo dhiiras garee dhiiraatti irra kaawwa jechaadha. Bes kanuma jechaadha. Waan biraatiif miti lakkoofsa isiniif maxxansa jechaadha inshaallah. Hedduun jechuudha namni hedduun barnoota fedha qaba keessaa shamarran jechaadha. Kanumaafiin isinii jechuu barbaade waan biraatiif miti. Maaliif nama hundaaf koomentii tokko tokko mata mataan deebisaaf hin danda'u. Fooloon of deebisii minaamin an fooloollee tokko tokko deebisaa galuu hin danda'u jechaadha. Yeroo dheertuu nama fudhata akkuma beekamu jechaadha. Nama lama sadii deebitee afurii shaniif hin danda'amu jechaadha. Kanumaafuu dhiifama hunda keessanuu jechaadha waan biraatiif miti. Lakkoofsa waatisaapbii kanarraan naqunnamuu hin dandeessan jechaadha. Dubartiinis yeroo waatisaapbii irra galtan lakkoofsa takka bichaa barreessaa. Dardarrii takka dargaggoonni jechaadha. Lakkoofsa lama barreessaa jechaadha. Gurubbuma dhiiraa isin galcha isaanis gurubbii shamarranii ture jechaadha. Dhiifama kanaan isin jechuu barbaadee wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.